Harka fuuni akkam jirtu daawwattoota SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE Oduu Ijoo yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa an Rahmat Siraaji. Horroo Guduruu Wallaggaa Shaambutti waraanni bilxiginnaa dargaggoota lama bakka tokkotti ajjeesuun dhagahame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuurraa kiiloomeetira 7 fagaattee kan argamtu bakka gabaa Sanbataa jedhamtutti waraanni bilxiginnaa Abiyyiin bobbaafaman guyyaa kaleessaa jechuun Onkoloolessa 26 2021 dargaggoota lama bakka tokkotti rasaasaan ajjeesanii gatuu odeeffanne. Akka maddi keenya jedhanitti dargaggoota lamaan kana humnoonni waraanaa bakka gabaa Sanbataa jedhamu maatii biraa qabanii konkolaataan fuudhanii deemuun bakka Harooshooxee jedhamutti geessuun akka ajjeesanii gatan nuuf himanii jiru. Maqaan dargaggoota ajjeefamanii Gasharee fi Mirreessaa kan jedhaman ta'uu odeeffannee jirra. Afrikaa Kibbaatti poolisiin lammiilee Itoophiyaa 11 ukkaamfamanii turan akka baraare beeksise. Afrikaa Kibbaatti magaalaa Johannesburg irraa lammiilee Itoophiyaa 11 ukkaamfaman akka qarshii kaffalanii bahaniif maatiin isaanii osoo gaafataa jiranii poolisiin Afrikaa Kibbaa sakatta'insa taasiseen bakka ukkaamfamanii baasuu isaanii miidiyaan Afrikaa Kibbaa gabaasan. Waqtii lammiileen ukkaamfaman kun baraaramanitti lammiilee Itoophiyaa lama kan kuusaa yookaan magaazina eegaa turan to'annoo jala oolu dubbi himaan poolisii magaalaa Johannesburg Koloneel Andiir Tiraawutoo himee jira. Koreen dhimma alaa Ameerikaa haala yeroo Itoophiyaa irratti murtee kenne. Koreen dhimmoota alaa mana maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaa seera House of Revelation 445 jedhamuun jeeqamaa fi dhiittaa mirga ilma namaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru balaaleffachuun murtii ejjennoo dabarse. United States koreen dhimmoota alaa mana maree bakka bu'oota uummataa dhiittaa mirga namoomaa fi jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa balaaleffachuun lolli kaaba biyyattiitti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatu, mirgi namoomaa akka kabajamu, gargaarsa namoomaatiif daandiin akka saaqamu, yakka namoomaa gara jabinaa qaamni walabaa akka qoratu murtee dabarsee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antonio Blinken ministeera muummee Suudaan aangoorraa fonqolchaman Abdallah Hamdok bilbilaan haasofsiisan. Hamdok mana isaanitti deebi'uun hordofuun ture Antonio Blinken kan dubbisan. Hamdok fonqolchi mootummaa wiixata wayita raawwatamuu qabamuun hidhamanii kan turan yoo ta'u ergasii mana jireenya ajajaa waraanaa fonqolcha raawwatan keessa akka jiran ibsamee ture. Ibsa ministeerri dhimma alaa US baase akka jedhutti Blinken ministeerri muummee Suudaan Hamdok hidharraa gadhiifamuu simachuun madditti waraanni Suudaan hooggantoota siviilii hidhaatii fi hafan akka gadhiisan waamicha dhiyeessan. Hiriirri mormii waraanni aangoo dhuunfachuu balaaleffatu halkan guutuu kan itti fufe yoo ta'u magaalaa guddoo biyyattii Kaartuumitti karaa cufamanii hiriirri itti fufee jira. Washington nageenya biyyaaf sodaa uumuu jechuun hojii dhaabbata telekominikeeshinii Chaayinaa beekamaa biyyattii keessatti tajaajila kennu tokkorraa ayyama mulqite. Qondaaltonni Ameerikaa akka jedhanitti mootummaan Chaayinaa kaampaanicha to'achuun Chaayinaan tajaajila qunnamtii Ameerikaa akka jeeqtu kuustuu itti gargaaramtu yookaan kallattiirraa deebistuu carraa laachuudha jedhan. Kuni Chaayinaan gocha basaasaa fi miidhaa Ameerikaarra gahanitti akka hirmaattu eeyyamuudhas jedhan. Chaayinaan Telekom Ameerikaatti tajaajila kennu erga eegaltee ganna 20tti dhiyaatu guutuu murtoon kun mufachiisaa ta'us dubbattee jirti. Filannoowwan jiran hedduutti gargaaramne maamiltoota keenya tajaajiluu itti fufna jechuunis kaampaanichi ibse. Daawwattoota keenya oduun ijoo yeroo kanaaf qabanne kan hanga ammaa ture qophiilee SHINNIIGAA hafan waliin turtii gaarii.